Oromiyaatti weerarri dhibee busaa lubbuu namoota guyyaa guyyaan dabarsaa jiraachuu jiraattotaa fi ogeeyyiin fayyaa himan. Gurmuun artistoota Oromoo Kanaadaa magaalaa Intermanteet konsertii guddaa qopheessee jiraachuun artist Na'imaa Abdurrahmaan turtii OMN wajjin taasifteen himte. Lalataan Oromoo biyyoolessa Kanaadaatiif taphatu Ali Ahmad waancaa koobaa Ameerikaa irratti ga'umsa gaarii argisiisuun isaatiin dinqisiifamee jira. Harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan yookaan YouTube kana subscribe hin godhin subscribe gochuun maatii YouTube keenyaa akka taatan isiniin jecha akkasuma like share gochuun nu jajjabeessan dhaamsa keenya. Wanni guddaan nuti isinirraa eenyu subscribe like share qofaa nuti dammoo odeeffannoo guyyaa guyyaadhaan arganne isin biraan keenya. Egaa hordoftoota keenya gara odeeffannoo keenya har'aatti isin dabarsina. Oromiyaatti weerarri dhibee busaa lubbuu namoota guyyaa guyyaan dabarsaa jiraachuu jiraattotaa fi ogeeyyiin fayyaa himan. Wallagga Bahaa Aanaa Horroo Limmuu Galiilaa Giddaa Ayyaanaa Inbaatuu fi Giddaa Kiraamutti lubbuun namoota hedduu dhibee kanaan darbaa jiraachuu jiraattonni naannichaa dubbatan. Tibba kana Aanaa Giddaa Ayyaanaa Ganda Hammaa Ansaaraa bakka Dambooraa jedhamutti maatii tokko keessaa namni lama du'uun lama immoo garmalee dhibamaa jiraachuun jiraattonni naannichaa dubbatan. Namoonni dhibee kanaan qabamuun gara hospitaala Giddaa Ayyaanaa seenaa jiran humna hospitaalichaatti ol ta'uu jiraattonni naannichaa dubbatan. Guyyaa guyyaadhaan namoonni lubbuu dhaban dabalaa jiraachuu himu. Sababa rakkoo nageenyaan buufataaleen fayyaa gandoota baadiyyaa keessaa cufamuun ogeeyyiin fayyaa magaalaatti baqatanii dhibeen kun babal'atee gaaga'ama guddaa akka uumaa jiru jiraattonni naannichaa dubbatu. Gurmuun artistoota Oromoo Kanaadaa magaalaa Intermanteet konsertii guddaa qopheessee jiraachuun artist Na'imaa Abdurrahmaan turtii OMN wajjin taasifteen himte. Artist Na'imaa Abdurrahmaan fedhii aartii Oromoo dagaagsuu olaanaa waan qabuuf artistoota biyya kana jiranii waliin konsertii guddaa qopheessee jira jetti. Kaayyoon konsertii kanaa aadaan Oromoo akka hin dagatamnee fi hawaasa Oromoo Kanaadaa keessa jiraatu bohaarsuu akka ta'e artist Na'imaa Abdurrahmaan himtee jirti. Hojii gaarii hojjechuuf aartiin biyyummaa ofiitti tolti kan jettu Na'imaa Abdurrahmaan biyya ormaa keessatti weellee takka hojjettee uummata biraan gahuuf yeroo dheeraa nama fudhata jechuun himti. Biyya ofii irraa bahuun aartii bal'aa akka hin hojjenne isii danquu kan himtu Na'imaa Abdurrahmaan aartii fi aartistoonni biyyuma ofiitti tolti jette. Konsertiin kun sanbata dhufuudha adoolessa 13 bara 2024 kan adeemsifamu yoo ta'u aartist Na'imaa Abdurrahmaan ibsitee jirti. Konsertii kana irratti hawaasni Oromoo Kanaadaa jiran bal'inaan akka irratti hirmaatan waamicha dhiyeessitee jirti. Godina Salaalee Aanaa Dharraatti gareen humnoota finxaaleeyyii faannoo fi caasaa mootummaa keessa ta'uun kanneen isaan deeggaran Aanaa Dharraa bulchiinsa naannoo Amaaraa jala galchuuf yaadaraas Mallash Community garee jedhamu hundeessuun hojjetaa jiraachuun dhagahame. Humnoonni kun dhaltoota saba Amaaraa caasaa mootummaa Aanaa irraa haga godinaatti jiran ta'uu jiraattonni naannichaa dubbatan. Hoogganaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya Aanaa Dharraa obbo Allabbaachoo Hayilamaariyaam obbo humnoota finxaaleeyyii kana waliin hojjetu keessaa tokko ta'uu jiraattonni himu. Baatiiwwan muraasa dura waajjira poolisii Aanaa Dharraa obbo Allabbaachoo Hayilamaariyaam nama uggurtee jirta jechuun mana murtii yeroo dhiyaate himatamuun namni kun caasaa godinaa irra qabu fayyadamuun akka hin to'atamnee fi akka hin gaafatamne taasifame jedhama. Humnoota waajjira poolisii Aanaa Dharraatti itti banan hordofee ajaja manni murtii poolisii fi dabarsa akka ibsutti namni kun bakka argametti akka to'atamu sa'a 48 keessatti seeratti akka dhiyaatu ajajanii jiru. Haa ta'u malee himanni waajjirri poolisii itti baneef ajajni manni murtii caasaawwan isaa fakkaatan sadarkaa godinaa jiraniin akka hin gaafatamne taasifamee hafee jira. Yeroo adda addaatti humni finxaaleeyyiif eeruuf tumsaa yommuu taasisu argamee jira. Kan jedhan jiraattonni naannichaa seeraan gaafatame hin beeku jedhu. Humnooti finxaaleeyyii kanaaf dhiyeessii adda addaa kan mijeessu isaa fi warra isaa waliin hojjetanidha jechuun dubbatu jiraattonni naannichaa. Akkasuma humni finxaaleeyyii faannoo kun aanicha keessatti yakka barbaade jiraachaa jira jechuun jiraattonni naannichaa itti dabaluun dubbatu. Humnoonni finxaaleeyyii kun deeggartoota isaanii caasaa mootummaa keessaa qaban kennatti dhimma ba'uun garee Adaraa Mallash Community jedhu hundeessuun Aanaa Dharraa bulchiinsa naannoo Amaaraa jala galchuuf hojjetaa jiraachuu jiraattonni naannichaa dubbatu. Dhalattoonni Oromoo qabata waraana bilisummaa Oromoo jedhuun humnoota mootummaa finxaaleeyyii kanaan ajjeefamaa jiraachuu itti dabaluun dubbatu jiraattonni naannichaa. Humni finxaaleeyyii kun guyyaa guyyaan dhalattoota Oromoo adeemsaan ukkaamsuu fi ajjeesaa akka jiran jiraattonni naannichaa itti dabaluun dubbatu. Wixata darbe dargaggoo gurraan hin dhageenye fi afaan hin dubbanne jiraataa gandadaa Yohaabessaa kan ta'e Idris Geetu kan jedhamu ukkaamsuun achi buutee isaan dhabamsiisanii jiru. Sochiin isaanii kun ganda annoota ollaa Dharraatti babal'achaa jiraachuu jiraattonni naannichaa dubbatu.
Lammiileen Itoophiyaa biyya Sudaan keessa jiran cabiinsa mirga namoomaa hammaataa keessummeessaa jiraachuun dhagahame. Waraanni waliinii Sudaan keessatti adeemsifamaa jiruun danqamni haala ulfaataa keessa kan turan lammiileen Itoophiyaa kuma hedduun lakkaa'aman yeroo ammaa loltoota biyyoolessaatiin hidhamaa jiraachuun dhagahame. Lammiileen Itoophiyaa magaalaa Ammamaatti jiraatan 200 ol ta'an biyyoolessatti bakka tokkotti walitti qabamuun aduu keessatti nyaataaf dhugaatii dhabuun imalallee ittifamanii jiru. Dhalataan Oromoo garee biyyoolessa Kaanaadaatiif taphatu Alii Ahmad waancaa koobaa Ameerikaa irratti ga'umsa gaarii argisiisuun dinqisiifamee jira. Maatii Oromoo irraa kan dhalate Kaanaadaatti kan guddate Alii Ahmad yeroo dheeraadhaaf Botswaanaa irratti hirmaataa ture. Dargaggeessi Oromoo Ameerikaa kaabaatti dandeettii kubbaa to'achuu fi daddabarsa waahilan isaatiif kennuu bara darbee garee biyyoolessa Kaanaadaatiif filamuun gulaallii waancaa koobaa Ameerikaa irratti akka taphatuuf filamee ture. Kaanaadaan tapha waancaa koobaa Ameerikaa irratti akka hirmaatuuf gahee isaa kan taphate Alii Ahmad tapha nuusa xumuree garee biyyoolessa Arjantiinaa irratti jijjiiramuun seenaa galmeessee jira. Hanganuma tapha kanaan Kaanaadaan 2-2 mo'amtus Alii Ahmad gahumsa olaanaa argisiisuudhaan abdii egeree Kaanaadaa yoo ta'u uummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiran boonsee jira. Xiinxalaan siyaasaa fi qondaalli Koongireesii Federaalistii Oromoo Jawaar Mohaammed mallaqaaf jecha nama butuun naannoo waraanni itti adeemsifamaa jiru qofatti osoo hin taane naannoo waraanni hin jirre keessattis babal'atee daldala bu'aa guddaa agarsiisu ta'aa dhufee jira jechuun dubbatan. Yakka kana hoggansi dirree jiru dabalatee qaamoleen dhimma ilaaluu irratti qabsaa'uu qabu jechuun gaafatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii leellisaa ta'e waraana mootummaa Itoophiyaa irratti fudhatee maqaa irbuu shinnikaa jedhu jabeessuudhaan kaaba Shaggar Aanaa Daagim keessatti waraana mootummaa Itoophiyaa hedduu ajjeesuun dhagahame. Haaluma kanaan har'a ganama tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Itoophiyaa irratti fudhateen magaalaa Alii Dooroo qarqaratti loltoota mootummaa Itoophiyaa 9 ajjeesuudhaan 6 madeessee jira. Kana malees konkolaataa waraanaa 2 dhuunfatuun galii waraana bilisummaa Oromootiif godhee jira. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabnee jira. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jecha ammas irra deebi'uudhaan namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib godhin sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenya akka taatan laayik sheer gochuun nu jajjabeessaan dhaamsa keenya wanni guddaan nuti isinirraa barbaannu laayikii sheerii akkasuma koomentii yaada keessan nuuf kenna. Nuti immoo informeeshinii yookaan odeeffannoo sa'aatiidhaan yookaan guyyaa guyyaadhaan arganne isin biraa gahuudhaan waadaa isiniif seenna waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa.